الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أبولي كينك إسلاما جالوان كينك إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجا تسلامتن كيجوني سنبيل جيته nagaa fi rahmata rabbii keessa jiraadhaa isiniin jenna. Wanni har'aan tana iyyaa waliin dubbannu guyyaa ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaa karaa xumuraa umurii kunnan boodaa keessa jiyya. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ramadaana tokkoffaa akkasumas sadarkaan bulii kunnan tokkoffaa bulii kunnan awwalaa bulii kunnan lammaffaa hin jabeessa haga tasadaffaa jechuudha. Amma tasadaffaa keessa jiyya. Tasadaffaa keessallee karaa umaa jiyya. Halkan ramadaana tana guyyaa 24 soomuudhaaf deemaa jiyya. Immoo amman tana sa'aatii ijaabaa keessa jiyya. Sa'aatii ijaabaa sa'aatii eeganaa agartanii leeylatal qadri khayrun min alfi shahr leeylatal qadri iyyaa kajeelamu kanumattuu iyyaa kajeellu yoo rabbiin nuu kenne sa'aatii akkasii keessa jiyyaa. Namni sagaleen tiyyatun bira geette ta sagalee tiyyatana agaye akka aamiin jedhu akka eeganaa agartaniitiin rabbiin walla argatee iyyaa mirkaa'u rabbi nu haa taasisu. Sa'aatiin an amma keessa jirtuun sa'a 8 sa'aatii 8 guyyaa 23 sa'a 8 guyyaa 23 sa'aatiin an keessa jiru kun guyyaa eeganaa agartanii leeylatal qadri iyyaa kajeelamu sa'aatii ijaabaa keessa jira. Nu malaayyuu walla rabbiin argatu walla rabbiin leeylatal qadrii tana argatu rabbi nu haa taasisu. Isa argatuuni milkii guddoodha. Waan eeganaa agartaniitiin yoo ati leeylatal qadriin rabbi si qunname rabbi si awwaatee argatte gidee rabbi sama allaa gabbu'e eenyuun na ka'ata gabrichi kiyya eenyuun na ka'ata eenyu gizee kana na ka'ataa jedhamu eenyuun na ka'ata gabroota kiyyalla namni naa waa quba qabu kana ka'atu jedha. Rabbiin kana ka'atu dhuga oomsee gizee namni matti hiilinni oo'e gizee namni matti baanaa jalaa ka'uu dadhabee yookaan kumbura jalaa ka'uu dadhabee oo'a san keessa jiru eenyuun na ka'ataa jedha gabrichi kiyya. Ka sirkiin isaa eeganaa agartanii gizee malaa isaaf rabbi jidduu sirki mana isaatu dalaga. Balballi rabbii gizee malaa banaa keessaa ka'uu kan ji'a kana keessaa jechuudha. Ji'a waamatti iyyaa hidhamu ji'a sheexaan hidhamu ji'a nama rabbi laaffiseef khayrii guddoo keessa dalagachuu maal ji'a kaan hin dalagatan jechuu miti. Nu mala rabbiin nu haa waffaqu. Namni leeylatal qadriin argate akka waan agartanii ji'a 1,000 salaatetii jedhan. Ji'a 1,000 kan ulamaa'in oofanii waggaa 83tti namni tokko argate leeylatal qadriin akka waan waggaa 83 salaateeti. Umurii nama tokkoo jechuudha. Umurii nama tokkootu zamana kana agarsiiftu. Umurii nama tokkoo akka waan salaateeti. Waggaa 80 guyyaa tokko ati argatteeti
guyyaa tokko daqiiqaa argatte akka waan waggaa 83 salaatte jechuudha. Akka waan waggaa 83 salaatte sii kana. Waggaa 83 guyyaa tokko argatu milkii hagana gahuutu ji'a kana keessa jira. Milkii hagana gahuutu guyyaa kunnan kana keessa jira. Milkii ati waggaa haganaa salaatu jechuun umurii nama tokkoo salaatu jechuun waan qaddiitii miti. Rabbi nu haa waffaqu. Rabbiin nu haa waffaqu. Rabbiin agartaniitiin ka hajaan garagaraa itti jiru Rabbi hajaatii sammara isinii haa baasu. Ka eegana rakkoon itti jirtu Rabbi rakkoon is keessaa isin haa fuudhu. Ka eegana agartanii dhibeen itti jirtu Rabbi isin haa aafu. Ka eegana agartanii sireen gizee manaa ka sireen yaa ka'uu dhabe sireen isaa taate ka alaamaan erga Rabbi sireen haa kaasu. Nu'aym Allah tanaan Rabbi haa fayyisu. Ka dhukkubu Rabbi haa aafu. Ka rakkoon itti jirtu dhibeen garagaraa itti jirtu Rabbi rakkoo keessaa isin haa fuudhu. Ka eegana dhukkubu ka eegana dhibamu ka eegana agartanii fayyaan naannessitu Rabbi fayyaa ka'adhaan daangaa Rabbi siyyaa haa taasisu. Inoo sa'aatiin an keessa jiru kun ka isinii ka'ataa jiru sa'a 8. Sa'a 8 halkan keessaa jechuun sa'aatii 8 Rabbiin ka'ataa jira. Kana immoo ka dabarsu asiin wanni ani isinii dabarsuuf yookaan haa namni na arguuf miti yookaan akka goobas isin nuun jettaniif miti. Akka namni goobas nuun jedhu barbaanna. Akka Rabbi goobas nuun jedhu barbaanna. Yookaan argisiifannaa fi biti. Sagaleen teenne tun nama bira geettee wanni namatti himnu tuni xiqqaa guddaa iyyuu wanni namatti himnu tuni nama afaan kan dhagahu bira nuu geettee namni waan tana dalagamee nuufi namni suniyyee nullee sawwaaba gane namni sunillee waa iyyaa barateetiin karaa Rabbi as deebi'ee sodaa Rabbi arga. Kanaaf malee wanni nu dabarsinuuf waa namni nu arguufi miti. Yookaan sooshaal miidiyaa irratti mul'achuufi miti. Keedii hedduullee lafa jalallee numa dalaganii shadhii Rabbi lafa jalallee numa geessan lafatti illee numa geessan. Kanaaf asiyyaan dabarsina malee tana argin keessan jiyya jechuudha. Rabbiin isin haa gaxxa. Rabbiin agartaniitiin waan isin yaaddan rakkoon garagaraa itti jirtu Rabbi isin tanaan daangaa Rabbi isiniyyaa haa taasisu. Rabbiin du'aa hiitana Rabbi nu haa qeebalu. Rabbiin awwalaa na kaa'aa isiniif awwaa'aa jedhe waqaala ud'uuni astajib lakum jedhe. Anna kaa'aa isiniif awwaa'aa jedhe. Gabroota kiyya ka harka na jala ol qabe kana ka'ate ka harka na jala ol qabe harka qullaa gad deebisuun saalfa'a jedhe Rabbi. Rabbiin agartaniitiin yoo nu dhugaan ka'anne yoo nu dhuga oomsinee ka'anne wallaahi Rabbiin harka qullaa gad nun deebisu. Na kaa'aa isiniif awwaa'aa jedhe. Sa'aatii feetan na kaa'aa isiniif dubba'aa jedhe isiniif awwaa'aa jedhe. Balballi namaa gizee maraa cufa. Balbala namaa gizee feetetti oottee argachuu hin dandeettu. Gizee feetetti oottee argachuu hin dandeettu. Talabbii immoo gizee feetee oottee ootte. Ciiftee ka'attee dandeettee kaatee dhaabattee ka'attee moolaa kiyya jettee balballi Rabbi gizee maraa bana. Rabbi yoo ati hifatte malee isin hifatu ka'allatti. Makluuqni si hifata. Yoo ati guyyaa 2-3 balbala isaatti deebite si hifata. Maal balbala kiyyatti deebi'a jedhee maal jedhamu mana kana na ka'ata akkas jedhee hifata. Ka'aan Rabbii immoo agartanii Rabbi si hifatu ati Rabbi hifatte malee. Kanaafuu akka Rabbi ka'annu guyyaa kana keessa guyyaa muraasa hafte sana keessa akka Rabbitti iyyannu akka Rabbiin ka'annu Rabbiin waa isin yaaddan malaayyuu cufa keessa nuyi sagaleen deebi'ee geette Rabbi isiniif haa guutuu isiniin jenna. Asumalratti isiniin yaa gabaabsaa. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.